Hordoftoota kiyyaa har'a dhugaa jirtu wayii dubbachuuf hin asufe. Dhugaan kunis maali hojjettanii wanta miidiyaa kanarra deemaa jiru waa'ee keenya hundi keessanii qubanii qabdu jedhee yaada. Warri nu hordoftanii warri fooloo na gootanii maatii koorri taatan hundumti keessanii badiirree yoon qabaadhee haasaan amma haasee isinitti mukana keessatti badiirree yoon qabaadhee akka dhiifama naa gootan gamanumaan adaraa isiniin jedha. Isaan alaa dhugaa anaaf sooree gidduu jiru xiqqoorraa dubbachuu barbaada isinii galee. Aniif sooree akkuma dhalli Oromoo yookaan sabni biraa miidiyaa kanarra taa'ee akka wal jaallate fakkeesse piraankii hojjetutti teenye piraankii hojjechaa turreerra isinii galee. Malee jaalala dhugaa kan hin sooree jaalladhe hin qabu kan isheen na jaallatte hin qabdu isinii galee. Piraankii ture jechuudha. Itti aanuuni waan kanatti kan ani seenee fi sooreen naannoo 100 galtee turte fooloo isinii galee. 100 sanarraa jidduutti baak ta'ee namoonni fooloo ishee irraa kaafachuudhaani naannoo 80-90 akkasitti gadi jalaa bu'ee jechuudha. Waa'ee sanaa keessa seenuun barbaadu. Waa'ee sanaa keessa seenuun barbaadu. Sabooddee waan kanatti seenne jechuudha. Akka fooloon ishee guddatuuf, akka tiiktookiin ishee guddatuuf isheen biyya Arabaa jirti. Ishee qofa osoo hin taane durba Oromoo maqaa nama 3-4 ol maqaa isinii waamuu danda'a jechuudha. Innaa fooloon ishee akka guddatuuf akka xinnoo ishee na biratti beekamtii wayii argattuuf warri dura ishee beektanis jiraachuu dandeessu. Warri na biratti bartanis baay'een keessan jiraachuu dandeessu. Fooloon ishee akka guddatuuf akka isheen tiiktookiin ishee guddatuuf piraankii kana waliin teenye haasa'aa turre jechuudha. Sanarratti ani waan hin argadhe tokkoyyuu hin qabu. Isinii galee yoo maqaatii baduu ta'e yoo maqaatii arrabsamuu ta'e malee waan hin argadhe tokkoyyuu hin qabu. Isinii galee maaliif jennaan viidiyoo amma isheen kaleessa teessee haasoftu miidiyaa irratti haasoftu dhugaa fakkeessite naannoo daqiiqaa 27 namni waraabinaa ergee dhaggeeffadhee jechuudha sii galee. Innaa badii tokkotu waan hin qabaati waan hin ani akka badii qabutti waan hin ani akka jaalala isheen na jaallattee ani jaalala isheen utaalee darbee wayii waan kana fakkeessite isheen haasoftu soba waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu ani nama akkasii miti. Ishee qofa osoo hin taane ijoollee Oromoo biyya Arabaa jiraatan dhugaa rabbii dubbachuuf biyya Arabaa jiraatanii faana naasa'a. Maaliif ijoolleen kun biyya namaatti gubachaa jirti. Qarshii hojjetachaa jirti sii galee. Gaafa biyyatti deebite yoo beekamti xiqqoo ishee nafaana asirra teessee haasoftee wal faana haasofne tiiktookiin ishee guddatee fi gaafa biyya Arabaati biyya isheetti galtee mana bunaa tokko mana suuqii tokko banattu waan banatte sana waan hojjetatte sana akka isheen uummata isheetti beeksifattee uummanni foddaa iskiriinii kanaan ishee ilaalaa ture immoo deemee akka ishee jajjabeessu deemee akka ishee guddisu deemee akka ishee irraa waa bitatuuf kanaafin isaan faana haasa'aa ture malee jaalala dhugaa kamiyyuu nama kamiyyuu tiiktookii kanarratti namni ani jaalladhe tokkoyyuu hin jiru isiniin jechuu barbaadeen isinii galee. Innaa yuutuubiin illee banamee jira. Sooree fi hiriyyaa koo abii koo gidduutti jechuudha. Achirrattis maqaan kiyya ka'uun oollee maaliif hojjettanii? Maaliif yuutuubiin keessan guddatee? Maaliif yuutuubii keessan irratti maqaa koo dhooftanii hin jenne yaani isinii galee. Sooreen amma kaleessa mana banantee waan isheen haasoftuu sirba bantee maal jettee waan akkana dhiistee waan akkana jibbitee waan akka maal gooteetti aktii isheen argisiistu sirrii jaan turreef isinii galee viidiyoo waraabamee waan hin ilaaleef. Dhugaan jirtu kana piraankii yookaanis yuutuubii immoo sabni Amaaraa ijoolleen Amaaraa iyyuu yuutuubii mataa isaanii banatanii dhageessanii piraankii gochaa fooloon isaanii sabiskiraayibiin isaanii miliyoona amma galutti 100 amma galutti kan hojjechaa jiran baay'eetu jiru sabni Amaaraa. Ijoolleen kun lamaanis obbolaan keenya ijoollee keenya yoo deemtanii yuutuubii isaanii jajjabeessitan sabiskiraayibii gootan yoo ilaaltanii wanti isinirraa hir'atu tokkoyyuu hin jiru isinii galee. Garuu karaa hamaa karaa sobaan kana booddee maqaan kiyya akka ka'u hin barbaadu jechuudha. Yuutuubii namaa kamirrattiyyuu. Dhugaa jirtuuni waan simbira dhaabbachuu qabu simbiran dhaabbadha amma kana deemtan hindumaa kaleessa sooreen kana haasofnaan malee ani callisee akka isin guddattanii fi amma humna kootti utuu maqaan koo arrabsamu utuu maqaan koo waa meeqaan dubbatamu soolaniin sooreen jibbite soolanirraa abigoon fudhate minaamin wanti jedhamu hundumtutu jiru sana hundumaa danda'etu sumunii tokkon argatin sin irraa qarshii argachuu dandeessu yuutuubii sanarraa isinii galee karaa sirrii irraa argadhaa waan bareedaa fidaa uummanni Oromoo kun amma sin bareeda sabiskiraayibii irree sin godhee jira maqaa koo hamaattis ammeenyattis gaariittis kaastanis dhiistanis namni isin baree jira. So
kana kanumaanini cufuu barbaada. Kanaan booda maqaa hammeenyaan akkasin kaastanii hin barbaadu. Ani immoo akka miidiyaa kanarratti na argitanii kanaa miti. Durba Oromoo kamiyyuu sumunii durba Oromoo dafqa durba Oromoo tokko nyaadhee jira taanaan ummata ko fuulduratti yookaanis saba na jaallatee guyya guyyaan fooloo na gochaa oolu kana biratti risiitii keessan qabadhaati fidaati maqaa koo na balleessa. YouTube keessan irratti haa ta'u warri dhugaa qabdanii soolan birrii keenya nyaateera soolan dafqa namaa sumunii tokko nyaateera jettu taanaan fidaa maqaa koo na balleessa. Kana dhibba jaan ofitti amanuufin isinitti himaa jira jechuudha. Isaan alaa warri nani miidiyaa irra taa'ee faana haasa'u TikTokiin isaanii akka guddatuuf boru galaniitti hojii tokko akka banataniif malee ani sumunii tokko irraa argadhe yookaanis waa tokko maqaan koo yoo bade malee maqaan koo yoo xuraa'e malee waan inni irraa argadhe tokkoyyuu hin qabu ani nama akkasiisii miti. Sinii galee akkan durba asirra taa'ee faana haasa'u kana qayyaree haasa'u nama akkasii miti ani. Kan akkasin naa hubattan kan akkasin naa bartan ijaan barbaaduufin viidiyoo kana waraabuu barbaade. Yookaanis dhugaa jirtu kana simbira geessisuu barbaade isheen irree baatee miidiyaa ishee irratti dhugaa jirtu isiniifaa dubbattu isa booddee haasaa ishee booddee waan hafe yoo jiraate irra deebi'ee viidiyoo akkas isinii hojjedhu gamanumaan sinitti himaa balleessaa yoon qabaadhee hordoftoota koo qofa warra na jaallattan warra na hordoftan warra fooloo na gootanii yeroo hundumaa mana kootti argamtan qofa yoon badii tokko qabaadhee dhiifama guddaa isin gaafadhaa fayyaanaaf ta'a. Galatooma isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kana sheer gochuuni obbolaan kee haati kee abbaan kee ilaaluu danda'u waan ta'eef wanta kanaan dura ture. Kanaafiyyuu dhugaa jirtu kun immoo ummata bira waan naa ga'uu qabuuf hundi keessan sheer gochuudhaan maatiin alaalaa ture bira ummata alaalaa ture bira naaf geessisaan adaraa kooti. Warra na hordofta warra na jaallattan sheer gochuun ummata baay'ee ummata kabajamaa sana biraan naaf ga'a. Waan dhugaa jiru immoo gara fuulduraatti dhufee sin argisiisuu danda'a, sin beeksisuu danda'a. Jaalalleerree yoon qabaadhe fidee sin argisiisuu nan danda'a. Inni gara fuulduraatti itti deemamaa kanaaf iyyuu dhugaan ammaaf jiru kanadha. Galatooma ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada.